Daawwattoota wiirtuu miidiyaa bakka jirtan maratti nagaan keenya sinaa qaqqabu kun sagantaa keenya dhimmoota ijooti. Dhimmoota ijoo torban kanaatiin haala Itoophiyaan keessa jirtuuf taateewwan nutti dhiyoo jiran irratti fuulleffannee kan isin biraan geenyudha. Dhimmoota ijoo kan isin biraan ga'uun kan isin faana turu Allalis Haalamuuti. Ogeessi kaameeraa immoo Tolasaa Bultina waliin jira. Haga xumuraatti akka faana taatanan isin affeera. Egaa dhimmootni ijoon tibba kana jiru waa'een ulaa galaanaa Itoophiyaa fi Somaalilaand gidduutti adeemsifame. Egaa waliigalteen Memorandum of Understanding jedhu maalirraa madda ka'umsaa maali garamitti deema kan jedhuun waan xiqqoo erga kaasnee booddee Soomaaliyaan immoo maaliif mufatte kan jedhu akkasuma gamtaan biyyoota Arabootaa maal jedhan isa jedhu dabalataan Ameerikaaniif akkasuma biyyoonni mootummoota gamtoomanis dhimma kanarratti waa jedhaniiru. Egaa illee gama isaatiin waa jedhee jira maal waan isaan jedhan kun kan jedhu laalla mootummaan Itoophiyaa illee gama isaatiin deebii kenneetii kan inni jiru jechuudha. Naannolee Itoophiyaa garaagaraa keessatti immoo hiriirri deeggarsaa kennameeti kan inni jiru. Miidiyaaleen mootummaatti dhiyoo ta'an kan mootummaadhaan socho'an illee dhimma kanarratti odeessa garaagaraa hojjetaatii kan isaan jirani. Dhimmi ijoo Itoophiyaan qabatteetii jirtuuf kan lammiilee Itoophiyaaf akkasuma mootummaa Itoophiyaa inni jabaan waa'ee ulaa galaanaa dhimma Somaalilaand fi Itoophiyaa gidduutti Memorandum of Understanding jedhamee hojjetame yookaan waliif mallatteeffame maal kan jedhuudhaan eegala jechuudha. Egaa jalqabumarraa kaasee Itoophiyaan waa'ee ulaa galaanaatiin yookaan immoo waa'ee hojii daldalaa biyya alaa biyya keessatti galchuu dhimma dinagdee dhimma hawaasummaa dhimma siyaasaa dhimmoonni galaana diimaadhaan wal qabatan Itoophiyaan karaa tokkoyyuu dhabuun ishee Itoophiyaan akka isheen miidhamtu taasiseeti kan inni jiru. Kunis ammoo wal dhabdee Eertiraadhaaf Itoophiyaa gidduutti mudateen egaa erga Eertiraan bara 1991 bilisummaa ishee labsatteeti haalonni Itoophiyaan itti qarqara galaanaa itti fayyadamtuuf yookaan biyya alaatii gara keessaatti kan isheen itti fayyadamtu hundumtuu baasii gurguddaadhaaf ishee saaxilaa turuun isaanii yaadatama. Sana hordofee egaa Itoophiyaan akka marattee waggoota 30 oliif taa'aa akka turte erga muummee ministeera Itoophiyaa gara aangootti dhufanii ammoo Itoophiyaan ulaa galaanaa qabaachuu qabdi kan jedhu yeroo jalqabaatiif ifatti egaa baatii onkoloolessa bara 2023 keessa ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed miseensota mana maree bakka bu'oota uummataatiif viidiyoo daqiiqaa 45 kan miidiyaaleen biyya keessaa walirraa fuudhanii saa wal fakkaataatti tamsaasaa turaniin ijoo dubbii ta'e san booda egaa karra ittiin ulaa galaanaa argatan Itoophiyaan soqataati kan isheen turte jechuudha. Sana hordofee egaa karri kun eessaan argama laata kan jedhu tarii mootummaa Eertiraa fi Itoophiyaa gidduutti waraanni bifa haarawaadhaan ni eegala kan jedhu sodaan garaagaraa kaa'ati ture. Sodaa san cabsuudhaan egaa otoo gara Eertiraatti hin maqin gara Somaalilaanditti waliigalteen Memorandum of Understanding jedhu kun dhalateetii jira. Saniin alatti immoo Jibuutii akkasuma Gibxi waliillee yaaddoon garaagaraa kaa'amaatu ture. Sana hundumaa Itoophiyaan irra deddeebitee kan isheen himaatii turte. Ulaa galaanaa argachuudhaaf Itoophiyaan dhukaasa tokko maleedha kan isheen argachuu barbaaddu biyyoota ollaa wajjiniin nagaadhaanii adeemsa kennanii fudhachuudhaan dhimma raawwatamudha jechuun ibsaati kan isheen turte. Egaa barri haaraa faranjootaa 2024 Itoophiyaadhaaf oduu haaraa qabatee ba'ee Somaaliyaadhaaf ammoo oduu mufachiisaa qabateeti kan inni dhufe jechuudha. Egaa Soomaaliyaa fi Somaalilaand bara 1991dha kan isaan adda fottoqanii kunis ammoo mootummaan Zaad Barree yeroo Soomaaliyaan tasgabbii dhabaa turte jeequmsa hamaa keessa turte keessatti biyya haala mataa isheetii of dandeessee biyya mataa ishee taate ta'uudhaa fi finciluun kan isheen biyya mataa isheetii taate jechuudha. Sanas ammoo pirezidaanshaalidhaan biyya bultuudha Somaalilaandii. Kanaa wal qabatee biyyoonni isheedhaaf michuu ta'an hedduutu jiru. Haa ta'uuti malee garuu akka idil addunyaattis akka biyyoota mootummoota gamtoomaniittis biyya walabaa taatee beekamtiin addaan kennamiiniif jira. Isheen garuu biyya walabaa jetteeti kan isheen of ilaaltu. San keessaati ammoo waliigalteedhuma ulaa galaanaa Itoophiyaa waliin walii mallatteessan kanallee Itoophiyaan beekamtii biyya akka isheen laattuuf yookaan Somaalilaand biyya jettee akka isheen hubattuufidha kan waliigaltee kana keessa jiru jechuudha. Waliigalteen lammaffaa sun ammoo kabiraan daandii qilleensa Itoophiyaa keessaa Somaalilaand akka argattudha garuu dhibbentaadhaan kan persentiidhaan hagana argatti kan jedhu ifatti waan ibsame hin qabu. Egaa waliigalteen kun Itoophiyaaf maal fayyadaa isa jedhuuf egaa waliigalteen wal hubannoo kun dhimmoota dinagdee hawaasummaa siyaasaa fi waraanaa ilaalchisee Itoophiyaadhaaf madda jiraachuu fi jiraachuu dhiisuu akkuma muummee ministeera Itoophiyaa jechaa turaniin kan wal fakkaatu kan wal qabatu hidhata mataa isaatii qaqqabudha jechuudha. Egaa
Itoophiyaan dhimma kana irratti jabeessitee kan hojjetaatii turte erga muummeen ministeera Itoophiyaa ibsa san kennanii kaasee baatii onkoloolessaatii haga bara 2024 amajjii seenuuf jedhu gaafa tokkooti kun yoo xiqqaate baatiiwwan 3 keessatti kan raawwatamaatii ture jechuudha. Egaa sanadni kun sanada waliigaltee wal hubannooti malee waliigaltee ifaan ifatti hojii eegaluu of keessatti hin qabanne. Haa ta'uutii malee garuu egaa Soomaaliyaan ammoo battaluma oduu waliigaltee yookaan walii mallatteessuu kana dhageessuu rifattee yaa'ii yaadachiisaa walgahii hatattamaa misoosa mana marii bakka bu'oota isheetii waamteeti kan isheen turte jechuudha. Waan nama ajaa'ibu walgahiin kun ammoo Finfinnee magaalaa guddoo Itoophiyaa keessatti dhakataame kan waliigalteen mallattoo Somaalilaandii fi Itoophiyaa gidduutti godhame. Egaa rifaatuu waliigaltee kanaatiin kan danqabanii fi rifaatuu hamaa keessa kan seenan mootummaan Soomaaliyaa tokko jedhee walgahii hatattamaa waameen dheekkamsa hamaa dheekkamuudhaan waliigalteen Itoophiyaa fi Somaalilaand raawwatan kun dantaa biyyummaa kootii sarbaa akkasumas immoo daangaa Somaaliyaa sarbaa Somaalilaand akka qaama Somaaliyaati malee biyya of dandeesse miti jechuudhaan waliigalteen godhamu kamiyyuu karaa Soomaaliyaatiin malee karaa Somaalilaandiitiin godhamuu hin qabu kan jedhu kan kaasan jechuudha. Waliigalteen Itoophiyaa fi Somaalilaand taasisanii egaa kora Veenaa 1969 Veenaa Convention on the Law of Treaties jedhamu irratti haala waliigaltee idil addunyaatiin kan raawwatamedha malee dhimma addaatti dantaa biyyoota kamii yookaan immoo dantaa biyya tokkoo cabsuu dhiibuudhaan kan wali qabate miti jechuudhaan Itoophiyaan kora Soomaaliyaan waamtee dheekkamsa ishee balballoomsite kana mormeeti kan inni jiru jechuudha. Sana hordofee mootummaan Itoophiyaa fi mootummaan Soomaaliyaa ifaan ifatti waan walitti dubbatan yookaan waliin mari'atan qabaachuu habaatan malee kana dura hariiroon Itoophiyaa fi Soomaaliyaa gidduu jiru bifa garaatiin bifa namatti toluun ture jechuudha mootummaa Soomaaliyaa fi mootummaa Itoophiyaa gidduu. Haa ta'uutii malee garuu gama addaatiin mootummaan Soomaaliyaa fi Somaalilaand ammoo wal dhabdee waggoota 30 oliif gidduu isaanii ture bifa mariitiin araaraan furachuudhaaf jecha wayita isaan dubbataatii turanitti torban tokko booddee ammoo dhimmi Itoophiyaadhaaf Somaalilaand kun dhalate jechuudha. Kun immoo rifaatuu biraa uumeetii kan inni jiru jechuudha. Egaa pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mohammad amajjii lama dheekkamsa guddaa dheekkamanii bifa addaatiin kun walaantummaaf birmadummaa Soomaaliyaa sarbeera. Itoophiyaan birmadummaa keenya sarbiteetti kan isaan jedhan jechuudha. Kanumaan wal qabatee egaa tasgabbiin gaanfa Afrikaallee dhimma kanaan akka jeeqamu akka burkutaa'u gamtummaan tokkummaan akka jeeqamuudha kan isaan kaasan jechuudha. Haa ta'uutii malee garuu Itoophiyaan biyya kamiiniyyuu Somaalilaandiin Soomaaliyaas Gibsiis akkasuma immoo Ijiptii fi Eertiraatti illee dhimmi isheen atakaaroo keessa seenuu dandeessu hin jiru. Waan hundumaa adeemsa kennanii fudhachuudhaan kan isheen raawwattudha jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa illee ibsa kennaati kan inni ture jechuudha. Egaa hariiroo waliin hojjechuu fi wal hubannoo mootummaa Itoophiyaa fi Somaalilaand gidduutti godhame hordofee rifaatuu guddaan Soomaaliyaa keessatti kan uumame yoo ta'u mootummaan Soomaaliyaa ammoo mootummaa Gibsi waliin yookaan immoo Ijiptii waliin bilbilaan waliin mari'achuudhaan wal cina dhaabbachuudhaaf illee waadaa walii galaniiti kan isaan jiran jechuudha. Egaa dhimmi qarqara galaana diimaa irratti gahee guddaa qabu Misiriin kana dura buufata dooniiwwan daldalaa 8dha kan isheen qabdu akka biyyaatti jechuudha. Gama biraatiin ammoo buufata doonii boba'aa albuudaa fi tursitii 5dha kan isheen qabdu jechuudha. Buufata doonii biyya Afrikaa keessaa baay'inaan qabdu ishee guddoo ta'uun isheellee Misiriin ni beekamti jechuudha. Itoophiyaan ammoo faallaa kana buufata doonii tokkollee kamataa isheetii hin qabdu jechuudha. Kunis ammoo Itoophiyaadhaaf yaaddoo dinagdee guddaa ture jechuudha. Yaaddoo dinagdee guddaa kana cabsuudhaaf egaa naannicha keessatti yeroo dheeraadhaaf muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ulaa galaana diimaa argachuuf haalli isaan deeman imalli isaan deeman dheeraa fi fagoo waan fakkaatudha jechuudha. Gama biraatiin xiinxalli garaagaraa dhimma kanarratti kaa'ati kan inni jiru jechuudha. Innis ammoo dhimma hidhaa haaromsa guddicha Itoophiyaatiin wal qabatee waa'een Misrii fi Itoophiyaa gidduu jiru waliigalteen fuchaa argachuudha yookaan immoo xumura argachuu dhabuu isaallee yaaddoo guddaadha. Aarii hidhaa guddicha Itoophiyaatiin wal qabatuun
dhimma Somaaliyaa fi Somaaliilaand gidduutti tureen Itoophiyaa fi Somaaliilaand hariiroo godhataniin Misrii yookaan immoo Ijiptii Somaaliyaa bira gortee haaloo ishee yookaan immoo aarii ishee Itoophiyaa irratti bahuu dandeesse kan jedhu godhamaati dubbatamaati kan jiru. Gama biraan waliigalteen bara 1929 Masrii fi Sudaan bishaan laga Abbayyaa hundaan akka oofamuuf yookaan immoo akka itti fayyadamuuf taasisanii ka mirga kennu yoo ta'ullee Itoophiyaan garuu dhimma kana fudhachuu diddeetti kan isheen turte jechuudha. Egaa Itoophiyaa fi Misriin garuu haga ammaatti seera hidhaa kan itti fayyadaman yookaan immoo ittiin hojjetanii waliigaltee mataa isaanii hin qaban jechuudha. Egaa kun hariiroo waggaa waggaan yookaan immoo waggaa keessatti yeroo lama sadii wal mari'atan illee dhimma hidhaa guddichaa irratti dhimmi ifatti murame yookaan immoo Itoophiyaan dantaa ishee dabarsuu dandeessu hin argamne jechuudha. Kunis Itoophiyaan dhimma ishee irratti yookaan lammiilee isheetiif biyya dinagdee warraaqsa dinagdee dhoosaa jirtu kanaaf adeemsi isheen itti deemaa jirtu gaarii ta'uudha kan mul'isu jechuudha. Gama Itoophiyaatiin as deebinee ammallee yoo ilaallu yaaliin carraaqqiin Itoophiyaan hiyyummaa keessaa bahuudhaaf taasisaa jirtu kuni isa olaanaa fi isa guddaadha. Humna Itoophiyaan ittiin hiyyummaa diiguudhaaf ijaarrataa jirtu kana dura dhaabbachuu kan danda'an biyyoonni garaagaraa jiraatanis isaan kun yoomiyyuu duddubattee nu deebisuu hin danda'u kan jedhanii ambaasaadar Diinaa Muftii dubbii himaa muummicha ministeera dhimma alaa Itoophiyaati kan isaan turan jechuudha. Ammallee ambaasadaradha. Dhimma kana irratti egaa koree dhaabbii hariiroo alaa fi nageenya ta'anii hojjetaa wayita jiran kanatti dhimmi hariiroo biyyoota ollaatiif dhimma galaana diimaatiin wal qabatu caalaatti carraaqqii Itoophiyaan hiyyummaa keessaa bahuudhaaf taasisaa jirtu dura dhaabbachaa jiraachuu isaaniiti kan isaan ibsan jechuudha. Egaa waliigalteen ulaa galaanaa Itoophiyaa fi Somaaliilaand gidduutti godhame kuni Itoophiyaan bulchiinsa beekamtii idil addunyaa hin qabne waliin biyya waliigaltee taasisteedha jedhamuun illee maqaan ishee kaa'atii jira. Kana sababeeffachuudhaan egaa biyyoonni lixaa birmadummaa Somaaliyaa akka kabajamu deddeebi'anii gaafataati kan isaan jiran jechuudha. Misrii yoo ilaalle Somaaliyaa waliin ta'uu ishee mirkaneessiteeti kan isheen jirtu jechuudha. Dhimma kana irratti garuu Eertiraanis ibsa biraa waan baastee hin qabdu. Jibuutiin illee gama isaaniitiin waan isaan ilaallanneef homaa hin dubbanne. Haa ta'u garuu toora bilbilaatiin Somaaliyaatiif Ijipti ga'an waliin dubbatan pirezidaantonni lamaan jechuudha. Haalonni mul'atan dhiibbaa Itoophiyaa irratti qabu akka agarsiisanidha. Ammallee biyyoonni lixaa immoo birmadummaa Somaaliyaatiif waataati kan isaan jiran jechuudha. Gama isheetiin Yuunaayitid Isteetsi yookaan Ameerikaan jechuudha birmadummaa daangaa Rippaabilika Federaalaa Somaaliyaa ka bara 1960 beekamtii akka kennituudha kan isheen ibsitee jirtu. Rippaabilika Somaaliyaa ka bara 1960 ijaaramte jechuun immoo Somaaliilaand qaama Somaaliyaa akka taatettidha kan addeessu jechuudha. Ameerikaan illee Somaaliilaandiif beekamtii idil addunyaa akka isheen biyya of dandeessu taatu hin kennine jechuudha. Kana jechuun immoo Somaaliilaand qaama Somaaliyaa akka isheen taatetti ibseeti kan inni jiru jechuudha. Ibsa isaa kana keessatti. Egaa biyyoonni akka Misrii yookaan immoo liigiin biyyoota Arabaa akka jiranitti michuu keenya waliin yaaddoo keenya jabaa ni ibsanna jechuudhaan ibsa isaaniitiin addeessaniiti kan isaan jirani. Kana jechuun Misriinis biyyoonni gamtaa Arabaas biyyoonni lixaallee akkasuma gamtaan Awurooppaa yaaddoo jabaa qabaatan ibsataati kan isaan jiran jechuudha. Soomaaliyaan akka michuu ishee taatettiidha isaanii taatettiidha kan isaan ibsaa jiranii. Egaa qaamonni hunduu dippiloomaasiin akka furan gorsaniiti kan isaan jiran jechuudha. Kun immoo gorsa addaati. Itoophiyaa fi Soomaaliyaan dhimma kana dippiloomaasiidhaan furuu akka qabanidha kan isaan jiranii. Itoophiyaa fi Soomaaliyaan dhimma kana dippiloomaasiidhaan karaa sirriidhaan karaa waliigaltee qabuun akka xumuran dhaamsa dhaameeti kan inni jiru jechuudha. Haa ta'uti malee Soomaaliyaan immoo ibsa Igaad kana balaaleffattee Igaad dhimmanni dubbate yookaan roga qabachuudhaan gama Itoophiyaa goree dubbate jechuudhaan balaaleffatteetti kan isheen jirtu. Haa ta'uti malee garuu Igaad gama isaatiin Itoophiyaa fi Soomaaliyaan dhimma kana karaa nagaatiin furachuu wal dubbiidhaan karaa dippiloomaasii ko'eetiin akka furatanidha kan inni ibsa kaleessa baaseetiin amajji 3 baaseen kan inni addeessee jiru jechuudha. Gama biraan dubbiimaan yookaan isa immoo barreessaa olaanaa liigii biyyoota Arabaa Gamaan Rooshid kan namni jedhamu gochaan akkasii kutaa lafa Soomaaliyaa hir'isuudha. Akkasuma immoo seera idil addunyaa sarbuu fi tokkummaa daangaa biyya Soomaaliyaa karakkoo keessa galchuudha jechuudhaan ibseeti kan inni jiru jechuudha. Qondaalli
kun egaa liigiin biyyoota Arabaa murtee kaabineen Somaaliyaa waliigalteedhaan mallatteeffame kana seerawaa akka hin taanee fi raawwii kan hin qabne jechuun dabarsee guutummaan guututti akka deeggaruu ifaan ifatti kaa'eeti kan inni jiru jechuudha. Gamtaan biyyoota Arabaa kun waltumsuudhaan Somaaliyaa cina dhaabbachuu isaanii addeessaniiti kan isaan jiranii waan kaabineen Somaaliyaa dhimma waliigaltee Itoophiyaa fi Somaaliilaand gidduutti ta'e kana kan mormuu fi duran dhaabbanne ta'uu isaa addeesseeti kan inni jiru jechuudha. Dhimma kana irratti mootummaan Itoophiyaa maal jedhe isa jedhu irratti egaa tajaajilli kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa guyyaa kaleessaa ibsa baaseetiin mootummaan Itoophiyaa handara galaanaa fi buufata humna galaanaa qabaachuu fi waliigaltee Somaaliilaand waliin mallatteessee muddama uumuu hordofee deebii addaa, deebii miidhagaa, deebii tasgabbii qabudha kenne kan inni jiru. Innis ammoo waliigaltee kanaan amantaan cabees seerri cabees hin jiru jechuudhaan lafa kaa'eeti kan inni jiru jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Ka jechaa jiran ka biyyoonni Arabaa jechaa jiran ka Masriin illee Somaaliyaa deeggaruudhaaf daadhataatee turte ka Ameerikaan illee sodaatte biyyoonni gamtoomanii illee sodaatanii daangaan kun yookaan immoo birmadummaan Somaaliyaa ka cabe hin jiru raawwii waliigaltichaa seera idil addunyaa kan cabse fudhatama kan hin arganne kan dhiibbaa biraadhaaf yaadamee ta'e akka hin taanee fi walumaa gala garuu waliigaltee kennanii fudhachuu irratti kan xiyyeeffate ta'uudha kan Itoophiyaan himtee jechuudha. Egaa dubbii ijoo keenya lammaffaatti isin ceesisaa kabajamtoota daawwattoota keenya mallee dubbii ijoon keenya akkuma itti fufetti jira inni lammaffaan dhimmoota ijoo keenya immoo gara fuulduraatti ka fuulleffatudha. Innis ayyaana qillee bara 2016 kana sababeeffachuudhaan egaa Itoophiyaa keessatti sirnoonni garaagaraa ni gaggeeffamu. Ayyaanni qillee kun sababa inni itti kabajamuuf sammuu amantoota kiristaanaa warra Itoophiyaa keessa jiraniin egaa dhalachuu Yesuus Kiristoos jechuudhaanidha kan isaan kabajanii keessumattuu amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa biratti sirna addaatiinidha kan kabajamu guyyaan kun jechuudha. Egaa dhimma kana ilaalchisee geejjibawwan akkasumas ammoo gatiin nyaataa qaala'insi sochiiwwan meeshaalee garaagaraa ni mudata. Haa ta'uuti malee garuu magaalaa Finfinnee keessattis akkasuma Oromiyaattis guutuu biyyattii keessatti ayyaana qilleedhaan sababeeffatee rakkoowwan garaagaraa balaan tiraafikaa akkasuma balaan ibsaa akka hin uumamneef daldaltoonnis ammoo ayyaana wal qabachiisanii rakkoowwan garaagaraa akka hin uumamneef eegumsi garaagaraa akka godhamuu qabudha kan dhaamamaa jiru jechuudha. Dhimmi ayyaana wal qabateellee dhimma nyaataa dhimma dhugaatii irratti fuulleffatullee dhimma ijoo fayyaa namaatiin kan wal qabatudha. Egaa dhimma kana irratti guyyaa kaleessaa itti aanaan waajjira kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee ibsa miidiyaadhaaf kennanii turaniin guyyaa ayyaana kana sababeeffachuudhaan qaala'insi gabaa akka hin mudamneef qalma horiirra dhiyeessuu akkasuma baazaariiwwan garaagaraa bakka haala mijataadhaan itti gurguramu mijeessaati kan isaan jiranii. Gama naannoo Oromiyaatiinis ammoo hoogganaan itti aanaan biiroo daldalaa Oromiyaa obbo Tasfaayee Gashoo hanqinni dhiyeessee akka hin mudannetti oomishaalee garaagaraa kutaa magaalaa yookaan biyyoota garaagaraa keessatti akka dhiyaatuuf hojjetaa akka jiranidha kan isaan ibsanii. Kanumaanis ammoo oomisha furuudhaaf boqqolloo kuntaala 41,288 akkasumas ammoo qamadii kuntaala 15,000 garbuu kuntaala 15,000 fi akkasuma 159 xaafii kuntaala 29 fi 856 walumaa gala midhaan gosa garaagaraa gara kuntaala 100 fi 392 dhiyeessuuf hojjetamaa jiraachuu isaati kan isaan ibsanii. Kunis egaa gama looniitiin ammoo qalmatu baay'ata tsooma keessa turan egaa baatiiwwan tokkoof torbee lamaaf warri amantaa Ortodoksii yeroo kana ammoo gatiin qalmaa yookaan loonii ni qaalaa sana furuudhaaf ammoo loon 10,000 fi 79 ol hoolaa 100 fi 86 ol akkasumas ammoo re'ee 100 fi 27 ol dhiyeessuuf hojjetamaa jiraachuu isaa ibsaniiti kan isaan jiran jechuudha. Egaa kuduraa fi muduraa gosa garaagaraa walumaa gala gara kuntaala 100 fi 21 olii dhiyeessuuf qindoominaan hojjetamaa jiraachuudha kan isaan kaasanii. Egaa gama meeshaalee bu'uuraa kanneen akka shunkurtii gara kuntaala 26 fi zayitii nyaataa fi liitira miliyoona 1 fi 500 walii daakuu kuntaala 28 fi 987 dhiyaachaa jiraachuullee obbo Tasfaayee Gaashoo ibsaniiti kan isaan jiran jechuudha. Egaa haalonni garaagaraa ayyaana kana ilaalataniillee akka rakkoon hin uumamneef
gama nageenyaatiin akkasuma eegumsi garaagaraa akka godhamuu qabullee nullee dhimma kana himna jechuudha. Dhimmi ayyaana wal qabatu rakkoowwan hokkorri garaagaraa akka hin uumamneef hawaasni naannoo isaatti illee eegumsa gochuu qaba kan jedhutu jira jechuudha. Dhimmoota ijoo keenya isa sadaffaatiin ammoo gara alaattan isin fudhadhaa. Innis ammoo waajjiraalee US garaagaraa keessatti yookaan ammoo bakka hojiiwwan gurguddoo US keessatti ergaan doorsisaa guyyaadhaa gara guyyaatti karaa iimeeliidhaan dhiyaataa jiraachuutu dhaga'ame. Kunis ammoo ayyaana guyyaa yaadannoo dhaloota Yesuus Kiristoos irratti doorsisni haleellaa boombii masaraawwan mootummaa US'tti hammaate kuni haalli balaa uumuu danda'a jedhu kakaa'aatti kan inni jiru. Masaraawwan mootummaa bulchiinsa US kun egaa walumaa gala masaraawwan 6 keessatti doorsisni garaagaraa dhaqqabaa jiraachuudha kan himamaatii jiru. Kana jechuun egaa dubbi himtuun mootummaa Kaantaakii doorsisni kuni bifa ergaa iimeeliitiin baay'inaan qaqqabaa jiraachuudha kan himanii. Kana dabalee BBC'n gama isaatiin dhugaa jiru mirkaneeffachuuf waraqatawwan yookaan immoo ergaawwan kana sakatta'ee jiraachuu isaa mirkaneeffadheen jira jechuun gabaasee jira. Gama biraatiin immoo masaraawwan mootummaa 24 xiyyeeffannoo haleellaa jala galaniiru jechuudhaan addeesseetti kan inni jiru jechuudha. Gama biraan hedduuwwan isaanii kora qaama seera tumu ka baranaa isa jalqabaa irratti akka cufamu murtaa'eeti kan inni jiru jechuudha. Lubbuutu dursa kan jedhu sababeeffachuuni. US FBI qorannoo dhimma kana irratti geggeessaa jira. Haa ta'u malee garuu gochi doorsisni gara iimeeliitiin dhaqqabaa jiru kun dhugaan qabatamaa boombiin awwaalames dhimmi biraanis waan hin jirredha jechuudhaan ibsa kenneeti kan inni jiru. Egaa doorsisni dho'iinsa boombii kanaa ka qoratu FIB'n jechuudha. Doorsisa dhaga'amaa jiru ilaalchisee odeeffannoo qabatamaa fi quubsaa ta'e hin arganne jechuun addeessee jira. Egaa FBI'n doorsisa haleellaa boombii kana xiyyeeffatee hordofaa jiraachuu isaatiin taateen kun maalirraa madda maaliif ka'e kan jedhullee eenyutu doorsisa kana geggeessaa jira kan jedhullee qorannoo geggeessaa jira. Haa ta'uuti malee garuu masaraawwan mootummaa Ameerikaa 6 keessatti doorsisni garaagaraa kan boombiin awwaalamee jira yeroo dhiyootti dho'a jechuudhaan doorsisni garaagaraa qaqqabaa jiraachuu dubbiftuun masaraawwan mootummaa US ibsiteeti kan isheen jirtu jechuudha. Walumaa galatti dhimmoonni ijoo keenya irraa kana fakkaatu. Daawwattoota keenya waan nu daawwattaniif horaa bulaa deebanaa nagaatti.